تعبدوا لكن ما غربا كم في الدنيا لبنا ما كم في الدنيا كاين جت experience lagi doma me isa kana to usa so am follow sigura follow na devisi dura Facebook bita media isa na terke video usa ቆይ እንደውም ስናፒ ቀብደምቲ ስናፒ ኬስ ያርጋት ያማስክሪሽ ወደ አቺ ዳትነት ያርጊ ግሩፕ ወደ ግሩፕ ቻው ኤጀንሲ ብዳን እሺ ወርባዴ no na group profile ila dage fata namoota qofa barbaada Caakkaan kan achumatti waan faayidaan qabne naasa'inaa isin namni tokko namni amantaa qabu namni sirriitti yaala balasaa khalaas maayini ereessoottee minoomin naamini mira keessaa bareedu yaa waan sigaa fanneen udeefta mira keessaa lolini waa sarara hin jirru tokkoffaa gurbaas yoo beekte profaayila gurbaa sanii eri Assalamu alaikum. Follow na devisi profile sasa screenshot ko nater gana anak isa anak tu belal والله Amma da sinna ole gannaati miyyo gaafadha miyyo sirri tolchitee beekte maal taatan milkee isaa galchi nama tokko guuta ka carraa naa kannaa mee guuta kan dubbadan carraa naa kannaa gaafadha carraa naa kannaa guuta oy olin galchi milkee isaa obsi amma dhufte carraa warra siduu jira feemasa kiyya obsi dubbadhu ayyo feemasa gabaabsi inni dubbachuu barbaadu ammaan tana miyyoon tura ammaan tana baaribbatti ifaa bilisatti akka miyyoon teenya isa bira kana jirtu quba qabdii jechuu isin eega gurbaadhaan walii dawalaa jiraatan. Aboo miyyoon quba qabdi duraani amata lama dura jettee dubbii hubadhaa amata lama dura jechuu jirti miyyoon amata lama dura wal beekne jetteer. Okay, amata lama dura wal beekan malee eega milkee isaa galchi dhageeffadhoo Hali beda gaya fada warras ka yirtanu. Monitoran qabda galchire. Galche verge support nergasti kasa barbaade jiranu. Amma raqamni gurbaa kana yoo isnaafi dhanbayte isnaafi jala raqamni ni jira beeka raqamni isaa fiddu yoo beekte. Hijiba eenyuun mataa boqoysitiisi. Dirqama raqama fidde dhageeffadhoo. Amma dhageeffadhaa gawaan takkaan. Biyyoon naatata jirte. Sabboon tokko asii miti. amma me ko ka haldo amma kan lagi badu me ko me famous me amma to kofa gafi kamno de micho sala muda khotte barbadu jir tazia se tataw jira se tamo to kofa no tazia se taw tinjuru tazia da bus taw tinjuru mi kallitti ferna da garte duranu video shan jawrabde akasalam to tro barbad video to warabde aramni comment ira duve duiti ore vi barbade si barbani dara wa urit tajamani ithotte no tazia tu sinda tenyu yo gafa garte ufse devtelu buran jirate Boleh bagar kan sif dene apa ko pesa ke ko muna no ci jela kana kana cha me ko sabon to me ko milkee isaa nuhin ko sambodan ude tura yero sin dufte siman na babo buranne gawa sin salmato ko tere sanina la tazia da bo setaw tinyiru ha gaite ha salamte ko uftu ade be Ibadu milkee isaa ibadu milkee isaa Khalid Mujiyyo mul'atte barin dhageenye je. Aw maal lageenyu Mujiyyo mul'atte barin dhageenye. Inni waan takka lageenyu. ezir Mujiyyo ida arabtiche si fuudhe arabni warra arabawaati dawaasiri araba gurraacha fuudhe. Haya bo. Mujiyyoon ida TikTok isii hogganan viidiyoo san waraabu TikTok isii maqaa Rooyizaa jaa. Guddisin. Dhageeffadhu siifin hima ida hogganan viidiyoo san waraabuuf TikTok isii maqaa Rooyizaa jaa. Arabticha san bichaadha fooloo gootee jirti. Ammoo ammaan tana nama sadi fooloo gootee jirti. Anaa fi mucaa tokko anaa nama sadi fooloo goote amma TikTokiin maqaan jijjiirte. Mujiyyoon akkuma nuti miidiyaa fayyadamnu fayyadamaa jirti. Ammaan tanaa olaayivii tana jala jirti barreessan. Amma bareetiin waa hunda firraa dhiise sii galee. Assalamu jirte khaduma tazia da bama te. awon milkee isaa galatu misai wallahi baga balal micho laki do ko fanuti TikTok wallahi billahi dhageeffadhu siifin hima badottiin kute malee dhagaye siifin hima bakka shabakaan hin jirre jira malee TikTok ubeeraa bichaa jirti amma olaayivii tana jala jirti mammaa tanaa waan sun billahi wallahi billahi olaayivii tana jala jirti waan sun billahi TikTok isii edda kun ammaan tana jawwaala biyya keessa gaddeebi'ee screenshot godhee siifida TikTok isii edda
Rooyizaa jaa fooloo arabticha san bichaadha goote. An jala kutee suuraa arabtichaa fidee feesbuuk irra poostii godhe ijoollee erginaan jala kutee nama sadii eegas booda fooloo gootee tiktookiin maqarraa ijjiirte. Jigalee. Abee tambare jaani mee alhamdulillah jirti. Dawwaltee kam jettee ni beektaa? Ilkee takkana raayabsan jettee ilkee fuula duraa tana. Awo saddeet marraa cabsi yaaboo. Awo silaa ilka saddeet kana. Dawwalteeti. No, walla ijoollee isaaniitiin akkana deema dhagaye haasiifin hima. Ilkee takkana raayabsanii an harkatti utaalaa ilkee takkana raayabsanii duuttiin jira warra keenya naa'imaadha jettee. Garuu immoo tiktookii fi kana maqaa ijjiirtee jirti siigale. Aboo bishaan afaanii fi huditti yaada kanii. Milyoon dura dhageeffadhu Khaalid milyoon duraanumaa'u sharmuuxa baalageedha. Deddeemteeti ififuu arabticha yaamachaa jirti waan taateef isin irrumaa'uu naasa'in haareessi maaliif irraa haasoftan qoy barantana tana dhibaa jirtu maaliif irraa haasoftan isin hundinuu mee amma akbaar milkeessa irraa fuuna milkeessa waan tokko amma ayyan dhiifee jira asoo dhiifnee jirra. Haasoo dhiifnee barfi suuraa kaasee milkeessa naga dhufe. Suuraa Waan kana gabbaa seenam duru duru miidiyaa irra qabatee milkeessaadha. Milkeessaadha tun viidiyoo irra waraabee akka sagalee tun namni dabareessu qabatee milkeessaadha namni iyyee namni akka dirmatu godhe milkeessaadha namni akka namni viidiyoo kana sheer godhe baaraan viidiyoo tun baatu namni godhe milkeessaadha. Ammallee milkeessa maata ta'etu argee. milkeessa sochisime. Baga lubbuudhaan jiraachisisu baga hunda geessifte lubbumaan gaafa isin jiraatte sammuu rakkoo qabu. Nama harka du'oo baatu. Xiqqoo sagalee nuuf kadhatanii carraa. Rooshan baran duraan rifaddeetiin bar jala deemeetiin rifadde an obboleetii takka bichaa wajjin deebiitee dhalaa tana sirriitti rifadhaafi. Ol kee iyyee nama kana waliin Milkeessa ammaan dhufee daannaa baasimee anis akkuma keessatti rakkachuu jira. Dachii haadhee jechuudha nama walitti ijjisiisee nama walitti baase. Amma kun hoggaan edaa suuraa arabtichaa fidu mijiyyoon nagoma deebitee. Eessatti deebite milkeessa? Hanumuuti godha kaa. Quraana sibrii jira hanumuuti godhe. Mijiyyoon ni jirti viidiyoo Milkeessa amma akkasiin jirtu weesii re'aa jirti moo waatii jirti milkeessa. Waajii dawaasirii bara arabni kun bara araba dawaasiriidha bara tiktook isaa laali innis wanti inni akka inni laali information namarraa akka deebi akka tiktook isaatii tokko jiru. Muhammad dawaasirii jaa tiktook isaatii afaan arabaatiin eenyu dawaasirii jaa Khaalid afaan arabaa dubbisuun beektaa mana jalaa galee jira. Wanta ashuuqa maana reefu dubbisanii jira maarree dawaasirii doosirii. Maarree dawaasirii jaa hanqa komantii isaanii sakattee dinedha. Araba Kalaas badoodhaan jira akkasitti jawwaalli irra dhaameera feesii galee. Ammoo ganama kan hoggaan lafaa ka'ee ijoollee isaanii mijiyyoon takka naa dawwaltee gaafadhu nu dawwaltee jaan akkam jetteennaan isinii dawwallaan arabni fuudheetii dirqii makiinan na darbe ani itti utaallaan ilkee takka narraa cabsan malee fayyaan qabaa garuu waan asii beeysaan qabu laaftuudha warra keenyatti naa himaadhaa yoon du'ellee etteetteeme allaastun eegan kana dubbattee waan laafinaan qabdu boodaas akkanuma liffaa dhawitee dhuftii isaadhaan Mijiyyoon wantaa ni beektilaal mijiyyoon wantaa sirri beektilaal mijiyyoon isirree basi loltaniin tuni Milyoon tanya torra tuulama tun sirri beektilaal aldoo sirii yaayettila aldoo sirii yaayetti mijiyyoon sirri beektilaal gurbaa. Waasirii mijiyyoon ni jallifte malee baran dubbisee jira baran kofomantii isaaniitti sakatteen jee bare darabne. Mijiyyoon hin beeka jettu sani geemii roobsan keessaan dubbisi haasi garsiiftu waan isa hojjaa san deem. milkeessa michoon likkitti nimne lakki michoon likkitti nimne michoon akka michoon duraan maa kana jimma kaa garee hunda namaa. Kaafi biyya ijatti na yaada malee uummata booda gurrata Khaalid odii isinirraa naguma itti malee akka milkeessaan maqaa maan hin maqaa isaa. Gurbuma kanaan beeku rabbiin Gurbaan beeku dhalaa wallaggaa isa beekti dhiiga koora Dubaay malee. Yaa on kakatina akkasii miti kakatina ameen dubbiin irraa baata. Haafiddu gurbaa kana yoo beekti haafiddu. Naa mena dhageeffadhu. Osoo isin bara si gabbuyeetiin osoo isin hin dhufin dura gurbaa kana suuruma gurbaa kana tafayyaa achi jirutti ergitila miyyoon tiitoo kenna gabbusiti malee tiitoo koloo isii godhe nama dhibba lamaan na jala ture achi. Aboo suuraa gurbaa edaan bar muraadee gabbaalu hundaa ergee edaan muraadee hundaa ergee bar suuraa gurbaa. An viidiyoo waraabuu danda'ummaan tana an guyyaa qilleensana jira. Dubbachuun danda'u guyyaa fi halkan yeroo takka takkaa kaasuma. An carraati kuma kan naamee gudak milkeessa amma milyoon tuni hoggusa akkuma waa xalabattee waa fudhachuu manaa gabbaatee qabamtee jiran dubbiin tun milyoon tuni fi gurbaa san barbaaddee hammattee itti dhaquu isii dhageeffadhu milyoon tuni waa xalabattee akka makiinarraa akka waa fudhachuudha gabbaateen hin qabamne milyoon yaammattee itti dhayite duraanumaa siigalee.
waa xalabuu tanaa walii lama xalabaa tana keessa dubbiin Amma viidiyoo sanirratti isin waan biraatti fudhatan malee jawwaala wanni inni isin jawwaala na fakkaate xiqqaadhamu guddaa kan jechaa turte suni jawwaala wallahi meeshatti fudhatanii akkana jettiin jettaniif uma farrabsaa jirtan malee wanni inni jawwaala kun olaala viidiyoo sanirra laala jawwaala tahannaa jira. يا أخي جوالك تخدني فيديو سنة فيديو تكان فيديو نيسان بدنا فيديو نفيد دي هذا ما فيديو سنة فيديو سنة تيكتوك فيديو سنة جلابوف روبسان أصلي كذا روبسان سيدرو زعل ما بوستي كوري جرا فيسبوك أرى سبوندو سيدرو زعل ما فيسبوك أرى بوستي كوري أصلي قال شاور مني ترى روبسان قال شيء شبكة اللي ديكش أما مالته أما كانوا تقامت أجندة نمو كبخاميون نجان راف رجورتي أبابو سارك بيقول جرا أبابو قال أصلي يقول لك نبني مولي ترى أصلي يومي قدرة كتوكر Ya regalo. أنت ما فاهم يوم Kira kau yang sah. شبكة نتي ديانيس ولا ما ركز جرا Anu artis acha wahai artis itu dia bela نتي دي أبشر كذا نتي دي إنسان نتي أما لك يا حسيبي ما فاهم إنسان كرانو كذاي لا تاجي Amma milyon harkatti Mijiyo waan xiqqoo ta'e seetumaa dhageessii binama. famous wabsi wala kee fadda No tadaawachuun illee nuti dilii irraa dhiqannu ta dilii irraa dhiqachuu maaltu nuun amma ishii barbaada jaanni mi barbaanne faanasii garree feetu dhaatti feetu dhaamti feetu dhooyti tasanii hunda rabbi gaafata garree kana hayyaatee faanasii hayne garree kana rabbi rabbi kannaanaa dhaamtu feetu haa dhooytu ka rabbi ishii gooyisee haa gootee dhuftu tasanii. sannuufi si idduu rabbii wal beeka boqoyi dantaasiit dhugaa qeeti karaa gabaaba. aslee qiyya bagana gaan dhufte Asli siapa kan gabung sih? Kali kita mau jislanmu. Ya? Ayat kun ayat nagati warabbi gaaftu nutilleen torban tokko taasisaa isi ta'u qabnaanga lubbuun isii agarrutti gartee dhiisuun qabdu dhiifamuu qabdu ayyantaa kana maaliif dhiisanii kam dhiisan kana yoo dhiisanii kamaasan qoy aboo asli rabbiyaa rabbiyaa shabakaan kiin harkisuuti shabaka isaati wayi mee khayyaal najidee Dagai CV ni mana dagai roja wan kana duren jalan dide tigale mijiyon jala dide mijiyo way kasna gote antinna fute ma sagaluma na gab David kana fute posti gote tigale bodoyon kana jala dide ma makan na bada khalas raga kita nyadi ma video san nair gana khalas video kamera ba hisabat sun dufna ol base kasitti tigale malif jannan namnu kuna marra gudda wan prank yanta kajira tigale wan kijibatak Amma yoo booda dubbiin tolol kaatee oogitee booda miciyyoon tolas baatee firaan kiyya. aboo milkaa'insa jirtanii gara shabakaatu mana deebite akkam jirtanii amma jira aslee yaaddu shabakaa si geete Wanni tun rakkoodha jee. maalirra jirtan kaasuma daabboon jira aslee kiyya kunoo daabboo mul'atte ani amma viidiyoo michiyyoo sanirratti amma akka yaada mataa kiyyaatti waan isin haasawaa jirtan illee waan qabu garuu immoo ani waan viidiyoo arabaatu gartee kaameraa keessaa baasee minaan minjanii oofan sanirratti ani amma alaa kulli haal yoo viidiyoon kaameraa keessaa baate sun dhugumaan ta michiyyoo sanii taate michiyyoon sun fadhiidhaan nama sayyaa ammatteen jedhan namni sun dirqiin goone dirqamaan hin fuune namni sun nama isiidhaan walii galtee qabu nama isiidhaan walqoo qaban duraanuu makiinaa keessaa gabbu'ee akka isiin manaa gabbu'uu deemtu akkami quba qabaatee makiinaa keessaa alatti gabbu'ee eega dhaabbatee gurbaan duraanuu harka keessa kaateeti achi zooree gamaa gamana mataa wal qabaa hanga isiin dhuftu eegu jira michiyyoon dhufnaanis gamana deemteetuma jidduma gartee makiinaa lameenii sanitti cal jette mas seelee osoo gurbaanu biran dhufin cal jettee hanga gurbaan dhufee ularraa banuu eegu jirti dhufnaan numa seente malee waan san keessa dirqiin hin jirtu amma ijoolleen tanya takka waan namni fadhiidhaan dhufee gartee nama yaammatee deeme faadhaaf jennee sagale taana jennee rakkataa jiran hangaruu akkasana fakkaate hoyyaadha kiyya. Muraatee faana gaa abbaa muraatee tokko jara keenya laal jara keenya ajenda wanni bultii namaatiin tokko
midirra gabbee miilaa kaane namu rakkoo san qabu namu waan danda'u haa godhu muraadees taate kabiraas taate miidiyaadha michoon akkumas ni yaammattee jiseente namni mana arbaa dhuftee ammaan kana na dha'u deema bara dhaggeeffata siifi nama roobsan dhaggeeffadhu asli nama naaf deema sii galee nama ifiin deeme sagalee taara jaanii rakkatu jiranii rakkatu kana bar nuti waan namni dhufe poosti goonee fi miidiyaa hawaasaa fooloon godhe waan hawaasni nuti hin dhufe dirqama poosti goonaaf re maaliif No, dhaggeeffadhu. Amma dhaggeeffadhu. Milkeessa dhaggeeffadhu. Hawaasummaan kun hawaasummaa dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf hawaasuma kanaa gurgurtaa yoo jechuun laayikii fi fooloo hawaasuma taate kanaa waariyaa miti miidiyaa kanaa miti dhaggeeffadhu milkeessa dhaggeeffadhu wanni jeefu dhabnee beeyna harkanneetis beeyna. nin beeka milkeessa dhaggeeffadhu hawaasuma kanaa oduu sobaatiin burjaajeessuun gaarii miti jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan amma hawaasni waan feemasni kun hundi gallakkisu dhuguma jeeti kanaaf jedhee weeraramee yookiin nama kanaaf namni cinqamullee hin dhabamu. Amma viidiyoo san keessatti akka harkametti michoon sun qabatamaadhaan nama waliigaltee akka isiin qabduun viidiyoo sanirraa ragaan ni mul'ata. Si gala saniifuu waan akkasii asli bar waliigaltee ni qabanii bar wal janaajjananii. Khalaas reedu bakka isaanaan. Eega. Maaltu uumamere Mee takka jalaanaa kan naa waa dubbachuu fedha. miidhaa irra ga'ee jiramoo maal isaa? Laalee si wayin furadha wal janaajjananii si waa bitee fi fidee wayin furadha jettee itti gabbaatee fuudhee kuteenna fuudhettee gaasiin itti dhaynere namni silaa itti yaaddee maallaqa siisin mana arabaatti dhiibdee uffatallee mana arabaatti dhiibdee itti dhayu. Amma fakkeenyaaf laali akka tokkotti dubbiin akka itti fakkaatu ni jira. Michi yoo gartee akaraata fudhadhu faa jeeni yoonii fi gabiina dura banee jawwaala bitee fi jawwaala fidee gabiina dura banee asli akka beeda murtoo gurgurtaa kana harkaa qabaa viidiyoo abbaa shammuuja waraabde duraan jechuudha duraan viidiyoo abbaa shammuuja waraabde afaan arabaatti waraabdeet dhiira akkanaatiin jettee waraabaa turte nuti hundi miidiyaa irraa agarre mee koomentii sana amma jala dhaqeette koomentii san laalimee arabni harkatti barreesseef arabni dhugaadha harkee jira kan dhiira dubartiitii fi dhiira arabaatiin jaaladha kan jedhu. nama gartee waan kadhate waan nama gartee waan kadhate harkate mitoo san kophaa harkate nama du'aa kadhate harkate inumaatu nama waan kadhate rabbi harkate siin harkate waan kadhate harkate Arabbichi dhufee sii fuudhe. Kadhattee viidiyoo meeqa waraabdee sheer naa godhattee sheer gootee fi Oromoon Arabni dhufee koomentii irratti afaan Arabaan ifaamu namni afaan isaanii haasawatti waan ta'eef barreessanii fi koomentii yaa hanuuni janii ni bar koomentii dhaabare yaa galbi weenan ta'anii ni bar. Sigalee dhufanii makiina maqaa kiyyaan yaamin dhiifamu. Maqaa qofa qabdi. Banni rakkateera amma nama waan kadhatee harkate tokkuma harkan biitan aisan nama waan kadhatee kallattumaa harkate yeroo gabaabduu isa kadhaa rabbi ta'e. Aboo jara keenya miciyyoon haquuftu miciyyoon wayitii geesseef miciyyoon miidharra hin jirtu gammachuurra jirti yeroo gammaddee ifiifuu gammachuurra wal garraa. Hiriira isaan lameen baana mul'atte jettanii mi? Hiriira maaliif baana? Oromoo sana rabbi wala Mul'ata jeni amma. Oromoo jechuun barnama yoo tuwiitan hin nyaanne noo keetteen bar asii hara miila jalaa kana si hoogu bar Oromoo guutuun bar. Milkoota faallaa Iyo nama jadi tokko yarti amma nu jala jirti yabara asli khija gay asli khija iyo nama tokko yarti amma sin jala jirti wa male badum kaas jirti umros wala jirti mil kesa kay jirti Akasi. amma jala jirti yabara wallahi billahi isin dhagay jechuun waaqsum billahi Amma boomiyyoon. Boomiyyoon duraan jedhaa jirru ammaasi nama lubbuu jibbee nuti bara ammaa waan hin jenne miciyyoon. Isaan wayiduu teessi juwaala harkaa qabu. Ii nyaadha Jallee wayiduu nyaadha malee Jala gawwata ko. itti yaaddee michoo teenya takka ammatoo waan taateen Sokitu galchaa galchamaa yaadina galcheettiin isin gal. Hoggaan isii kana fide bichaa dhiira Oromoo keessaa tokko fuudhuu baannaan ammaas achumatti adeemitu. Gaara mul'ataa kana galchimee gaara mul'ataa galchaa. Gaara mul'ataa sagalee sii taa'u.
Inarganne bareedu ta'e inarganne ragaadha sana koo qabu. Sagaleen tiyya ni jira. Sagaleen tiyya ni jira roofuu. Sagaleen tiyya ni jirti. Laali maatu yeroo beektaa milkeessa laali riyaa kana keessa shamarree keenya reettuun shamarran keenya waan kana dalagan beektaa. Harki caalu waan kana dalagan seeraan namoonni yeroo kana keessa. Khalid dhagee Amma badii yoo maal jettan? Khalido akkam jirtu? Sagaleen tiyya kun ni jira. Badii muciyyoo maali akkanatti irraa Badiin qabdu gaara mul'ata. eega badiin qabaanne dhiisaa haatiyya. Gaara mul'ata. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Itti dhawan kun okhlash. Isuma salaam Masiitiin kutatti. Woo masiitiin kutatti. Wanni biraa. Tolchite ree muciyyoo naa biyya uwwituu Dhaggeeffadhaa san wanti keessa. isiitunis rakkoo qabdi. Kan dura waan taate Khalid ni beektaa? Asuma